akkas jedhan dubbisa. Waaqayyoon mas Geediyooniin amma iyyuu namoonni si wajjin jiran hin baay'atan. Gara laga bishaaniitti isaan geessi. Ana achitti gargarsiif naan fo'a. Ameen. 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 Inni ganamaa garaa kee mo'adhuudha. Utuun hin dubbatin namoonni dubbachuu fettan jirtu deema yaada. Inni ammaa kun immoo gargar bahinsa ta'a. Ameen. Bakka adda adda fo'ama barana. Ameen. Gaa gabaabduu kana kan yeroo dheeraati jiru. Ameen. Jechatti nola malee kan yeroo dheeraati. Ameen. Barana qajeelotaaf jalloota gidduutti garaagarummaa ta'a. Ameen. Gargar bahinsa. Ameen. Dubulluqoon hundaa keetti hojjetu. Ameen. 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 Wanti guddaa isin dhibuu saba boojiitti gurguramee booji'amee jiruuf kiyaati namni tokko dibame. Inni dibame kun Geediyooniidha. Geediyooniin dibame arrammoo ati dibame malee. Ameen. Gooftaan ulfaatu. Ameen. Geediyooniin dibame maalitti jedhe beektu kai jabaa mudhii kee dhallu si jenne saba koo garbummaa kee abaasaa. Ameen. Waaqayyo keetti jennaan anoo nama nuu jedhe si nama nuu nu dhiiftee waan turteef si nama nuu waan barbaadde kun gaafadhu siin deebisaa jawaabe. Ameen. Akkati nama tutennaa isa immoo dhuguma naa jirta yoo ta'e addanatti bokkaa roobsi addanatti roobsi eessa dhaabatee lafa qooddirra dhaabatee maaloo Waaqayyo nama akkasii nu haa godhu. Ameen. Maal godhe beektus as roobsi Waaqayyo jedha. Yoo dhuguma naa hojjeta ta'e iddoo kanatti bokkaa roobsi. Mintaafi akkasii kaayetu iddoo kana duwwaatti roobsi bokkaa iddoo kun gogaa ta'u. Amma immoo achirratti roobe bokkaa. Bokkaan achi gaafa coolleessu amma immoo isa kanarraa qoorsii jedheena iddoo kanaa roobsi jedhe. Lafa sila gogaatti roobsi yoo kana ta'ute sila manu. Waaqayyo akkasuma akkas godhe akkuma inni jedhe akkuma ati jette barana sii godhe. Sitti roobse asimoo safu. Ameen. Namichi sun cimtuudha. Meeshaan iyyuu mana keessa akka Waaqayyo isin ittiin jiru fattashaa malee ta'u dubbii nama seera. Namni ol qabatee ija qabataa jira waan ta'eef. Akka Waaqayyo mana keessa jiru meeshaan fattashaa laphee keessa Waaqayyo immoo seexana guurtanii deemtu. Warri seexana guuranii deeman barana waldaa kee chaa'u. Ameen. Seexanatti gargari baataana seexana guuranii waldaa kee taa'uu hin danda'amu wajjin masoofu malee. Kanaaf amala isaa hojii seexanaa kana booddee ofirraa shanyaa. Ameen. Wanti guddaa isin dhibu milikita makana fudhateetu hin ka'e. Wataadara kuma soddomii lama guuree ka'e. Kuma beekan jedhe. Abboota firdii boqonnaa torbarra jira. Nama kuma soddomii lama guuree woobsaa lafa caccabsaa maqaa. Sabichi dhiqaa jaala immoon ejaa yaa'eera. Akkasii dhaggeeffate gaafa fuula jalatti ilaalu Waaqayyoof ta'uu dandeessa sabisuun. Wataaddarri sun ta'uu lafa kilaashin kun immoon sirbaa dabaraan hundi kanaa dhageenyaan maqaa kooyyuu kaasu sabni kun irratti hojjechiifni mee namoonni lammeen keessi sodaataa jiru ganaa hidhii waa miitii jedhe Waaqayyo Geediyooni fiigee afuufe wataaddarri kun dhaabataa hidheenyaan asuma turaa warri garaan kee lammeen keessi sodaataa jiru asii kaa deebi'aa ganaa hidhaan namni kuma 22 sibitu kichara dachaa dhufra. Barana waldaa kee warri roocoodhaan deeman hin galu jedhe. Waan dubbatu isin ta'uu danda'a laphee keenya tuusin deemoo isin aarsinatti tola. Ittiin aaranii aarfa ture. Gooftaan ulfaatu. Ameen. Kana booddee waldaa kana gannaqanii galuu hin danda'amu. Waldaa keessa abidda kaawwame. Jalloota amma jiroota kan ittiin gargar baasu. Ameen. Bela majirtani amin. Amin. Hatanii badunaan harka isaanii qotaawame. Amin. Giddameessa namoota baay'eedha. Kana booddee namoonni Waaqayyoon hin saalfanne hin dhaamu. Qe'ee isaanii dhaamu. Amin. Amin. Qibaatii fuulaa kanaa sitti gargar baay'eessuma taa'aa jiru. Amin. Yesuus. Amin. Amin. Bamana manaaf naboom abbaa manaatti manaaf naboom nati manaaf abbaa manaaf naboom kana booddee lafa jiranii gargar bahin garafamu guddaa ta'a. Qeen warra ol salphisanii hin garafamu. Qeen Waaqayyoo fuudhanii baatanii deeman garuu barana deebifamu. Gargar bahinsa ta'a. Warri hafanii lafa jiran immoo warri immoo hin hafne immoo hin salphatu. Sababni isaa Waaqayyoo gargar bahinsa godhaneera. Macaafuma takka si beektu yoo na dhageessa maal koo egaa
Ta'uu baannaan karaan jireenyatti geessu karaa du'a geessu jira filannaa. Ameen. Nama miidhagina yaa'ee boonsaa qoraatti caccabsaa marga balleessaa gaafa isaa yaa'anii galanii meeqa tafe kuma kudhan tafeedha isaanis boorsaa tasaanii kan boorsaa taphatanii qoosanii nu waraanaa nu komaandoodha jechuudha. Naan ammayyuu jedhee waaqayyoo geediyooni sabatti waliin taatu deemna waraana kana amma namoota bishaan gargariin baasan boqolee ke bishaan itti naageessine maayina warra akka saree warra akka namaatti dhuganii adda baasanii maayina warra waraana akka saree sinkeeraan abba waldaa keessa tajaajiltoota akka saree faarfattoota akka saree lallabdoota akka saree barana waaqayyoon ari'a. Amantoota akka saree warra akka sareetti dhugan warra akka saree barana biyya nagaa waldoota jiran hundumaa kiyaa shanyaa waame. Warra kam warra akka saree. Ameen. Haleluya. Sagalee waaqayyoon hojjetuuf kiyaa. Nagana booddee gaafa dhaqanii bishaan maal nagaadhanatti immoo akkamitti gargar naa baafta yoo waaqayyoon hin geenyu ni waaqayyo magaafata. Bishaanuma kana dhugaa jedhee amma akka saree fakkaatu maalii gargar baasan jedhee jalqaba. Mee bishaanuma kana dhugaa isin ilaala jennaan inni kaanarra baallaa akka maaliin amma yoonas maqee akka saree daarii qabu akka saree gooftaan irraa jalqabee madara keerra warra akka saree shanyaa. Warra biiroo kee warra akka saree. Ganda kee warra akka saree aanaa kee warra akka saree godina kee warra akka saree waldaa guddaa kee warra akka saree waldaa xinnoo kee warra akka saree lafa ishee jirtu baranaa langaan bayeera. Yoo lallabi kun yeroo dhiyoottoo jiran oolu ta'e maal jetteedha warra akka saree baranaa langaa marra kaawame. Beeyyaati ameen. Warra akka saree seema tokkicha nama 9,700 akka sareetti banci waliin bishaan. Sinorra akka saree kun galaa'ina 9,700 gadi. Namni eega tafe nama 300 tafe. Nama 300 immoo isaan immoo dhuguma dandeenye moona edani taaneen achi sikkeeneen waaqayyo geediyoon maayina loltuma keeshee 300 kana fudhadhu achi sikkeeneen. Dunkaana warra bineensotaa sanatti dhaqni sikkeeneen warra isaan lolaa yeroo jallootatti itti sikkeeneen. Gaafatti simu gargar baaniiru gaama warra qo'aanitti duwwaa jira warra laphiin hin sirbine warra raba akka saree taane. Warra qaxalee duwwaa tafe qaxalee kana wajjin waaqayyo barana biyya kana kenna. Waaqayyo biiroo magiyaas waldaa kiyaas nama qaxalee nama 15 wakaase biyya mullee kiitti gala. Nama koo qaxalee malee gooftaan oolfatu. Harallee fakkaata akka addisoomaa jira yemmuu wajjin nyaannu guyyaan tokkoon dhufaan garuu kan gargar fo'amnu loltuu jeegna gaarii mo'atee garaasaa jabaan akka geediyoon har'aas nu barbaachisa. Ameen. Eenyuu dhareegoonni addaa Goliyaadii kan rukootu waa'ee saba isaatii inaafama rummaan safa nyaatu. Beeyyaati. Ameen. Biyya nama rakkisu, qe'ee nama rakkisu, saba nama rakkisu kana keetti nama dhugaa dubbatu waaqayyo nama. Beerka kee ol kaasaan na kaasa waaqayyo nama. Arra mudhii keetti humna addaa kaa'eera. Kan itti kaa'atu. Ameen. Nama dura dhaabbatu dhabde jalleen harka dura nama dhaabbatu soogdura nama dhaabbatu harka cabacabnee fi bagala lafa dhabu. Kana booddee harka cabacabnu waaqayyo soogdoota lafuma isaan jiran itti alangaa. Warra akka saree nurra hariyawa. Ameen. Waraana kee warra akka saree waldaa kee warra akka saree biiroo kee warra akka saree sektara gurguddaa kee warra akka saree beeta mangistii kee warra akka saree lafuma ishee jirtu warra akka saree barana waaqayyo alangaadhaan kaasa. Jedhaan meera wajjirtani ameen. Warra akka saree kaayila isaanii kan hin eegganne warra akka saree. Ameen. Warra akka saree ada mana bareedduu qabanii hojjettuu wajjin kan ciisan warra akka saree waldaa immoo kan nagar gara fo'ame. Ergaa nama tokkooti nan dhagee utuu hin lallabu. Ameen. Teksii maan inni ittiin dhaaga. Teksiin sila maqaa jeelcha warra akka saree. Ameen. Ati mana
waan ishee fakkaatu nama hojjettu hojjete hojjettuun adamana ati mana adamana mana isaa gooteeru maasitti fuudhatu na tu jireenyi kee hunduu eegamatti haleluya warra kasare gooftaan Amen. Uldaati mantaan boqon dalagamas mutanii deemu warra kasare Imola ejama tura mikire ori kasare te bijanu kesu sanyi sabi akamal warga faya mutiga haleluya Amen. warra kasare gooftaan Amen. warra di jumpa kasare te waaqayyo gaadi dura fuudheenaan seero amen Amen. namatti tokko gaaf tokko mana waaqa tolfamaa dhaqanaa gaafadhaa laani dhukkuba bu'uura mootiin dhaqanii gaafatanii mootiin keenya kun hin fayyamoo du'aa irra dhaqanii waaqa tolfamaa gaafachuu dhaban karaatti namni waaqayyoo raajiin Eliyaas kan jedhamu ture eessa dhaqaa ture ay mootiin keenya duu fedhaa yoo isa waaqa tolfamaa gaafate waaqayyootu jiru moo iddoo biraa dhaqaa ture kana mooddee mootiin keenya inni si gaafachuu bira dhaqaa hunduu asiricharraan ka'uunaan jire waaqayyo nama kaitti dubbaatu waaqayyo hin kaasa gargar baase oda baase eewu gaafa jirattani waaqayyootu jiru biyya kana kee waaqayyootu uumee dhibee isa uumee moo dhibee waaqayyo jiraama waaqayyo eewutti qalladii olii gaddeentu sine warri ergaa deemaa jirtan kun amma dhaqaatti maa achi keessanii addeebitanii abiddi sine lamu asini moggubattu jedhe maayina inni siree sanarraan kun daaraa ta'a raajoonni isaas daaraa taatu walitti qabeessin fixa waaqayyo uffee sineteen tolu waaqayyo goota akkasii uffata maaloo iyyaati ameen kan garaan irraan dhaal kan garaan hin dhaalleedha warra akkasii garaan hin dhaalle duunaan duun bakka jirutti ameen iyyaati ameen haleluuyaa amma gargar ba'iinsa ta'a ameen warra akka saree waan beeku Nageediyooniif namni dhibbisadii kaanga warra qaxalee duwwan warri qaxalee lafa jirtanii yaaddeenaa waaqayyo diina kiyyan salphiseera maaliif danda'an maaliif dhugaa akkamittiin gaara sanarra darbaa waraana natti jireenya gochee kamaadha miidhamaadha ni jedhe gaafumati bira geessu tulluun olirraa dadayya lola dhaqaa irra sana dhaqaa dhaggeeffadhaa diina kiyyan dhee waaqe dhaqi dhaggeeffadhu waan isheen jettu sodaatinaa sin baay'inaan ilaalinaa sin hin jira akka nama tokko dhawutti harka kiyyan itti kennae nama waraana baay'ee kana de akka nama tokkotti rukuttu barana waan sitti baay'ate hundumaa miila kee jala galche seema tokkicha inni gaafa dhaqani warra miidiyaan kee tokko abjoo abjootti abjuun argee maal argitee jedha bixxillee garbuutti innoo tokkotu tullurra konkolaataa dhufte dukkaana keenyatti buunaan dukkaanni keenya as tokko asitti jigee tokko akka jigee tokko lafa dha'ee baddu baasuma ammoo ta'ee waan keessa teenya yoo namni naan tokko ammoo achi xiqqeeti harka ol kaasee nanii kaabjuu tammam jirte maa inni kan saayina waaqayyo keetti horiitti biyya addana kaa'eera maalinna baadurra baati jaratiin mo'amneera keetti hori isa kana gaafa dhaga'u fiingii afuufeetu itti marsi gaafa jedhu hundumtu harka keenya of keessa galee waldaa mana mujii waaqayyo barana hin lolu ati ko harka kee keessa jaallatanii waan kan biraan jiru taana siitiin kan lolu waaqayyo ameen nama immoo gabbarina eenyu nuum jala shulshulina waardiyyaa moo hin argadatanii jala hin badhaadhaa'ina bakka qaxxee ta'a garaa kee namoota baay'ee oomachaa otoo hin jeesine oomachaa hin haasin namatti ameen itti si keessa ta'u gabaa fudhatee gabbarina waaqayyo amma libsuu ijaatti viizaa si rukuchiisu danda'a. Ameen. Meeyyaati ameen. Keessuma wanti guddaa isin libu nama dhaphee bacamu jaallatu waaqni. Warra konfiidensii qabu. Ameen. Tokko halkan yeroo karaa deemullee gufuun gatteessi ol kaati gufuudhaanii manatti galuu yaadda. Waraabisa taasisuun yoo narkee ol kaati. Haleluuyaa. Ameen. Tokko koshedhaa bakka bidilimsii ofitti taate hin danda'inaas. Haleluuyaa. Ameen. Inni naa jinjiru amiin ta'edha. Haleluuyaa. Warri laphiin isaanii kun bututaan bosamaan phereperamu gadi hin qabu.
waaqayyoofis mootummaafis hin turan. Waaqayyoof kan dhimma baasu namuma fa'aaleeti. Nama kutannoo immoo qabu. Ameen. Ameen. Mee yaade ameen. Ameen. Ani mee maskiyaa gubaa hima kana kee otoo tokko ka'ee mul'atan argee dubbate akka inni itti natti tolu gooftaan ulfaata. Ameen. Jujuun taanu qaxxalee taanu namni sammuu isaa nagaa moo beewate himma machaayina machooftu hin ta'ina ameen. 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 Daddaalachaa hin ta'ina qaxalee wata. Ameen. Hojii makeenitu qaxalee taanaan harka namaa eeggatu. Nama harka namaa eeggatu immoo abaaramaa. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Tokko gaafuma ji'a baatiitti miisejii barreessa. Maaltu si godhe qaxalee ta'e harki kee fayyaa miilli kee fayyaa. Hojii masaatu namni qaxalee taanee bada. Hin gaddarraa'ina kiristiyaanonni qaxalee. Ameen. Mee nama jirtanii ameen. Ameen. Gooftaan ulfaatu. Ameen. Namni nama duute baddu isaanii wal kakaasaa. Jaallee waliin gootota isaa raasii lafa. Galanni siifi naatu murteessaa. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ulfinni siifi yoomuu kan keeti. Badeen baduu akkana. Haleluuyaa. Ameen. Badeen baduu yaaduma nagaa. Badeen baduu beeka sanyii siif sagadu. Ameen. Ameen. Abbaan qaba beekan. Haleluuyaa. Ameen. Narra labanii sanyii waadaa biyyaa kan ol qallabanii. Ati naaf hojjennaa lubbuu kodhabanii. Ameen. Ameen. Kan qajeelotaan lafuma jiruu beeksisa bara. Ameen. Burqaan jalootaa immoo gu'aa deema. Ameen. Gogaa. Ameen. Mee nama jirtanii ameen. Ameen. Wayyu. Haleluuyaa. Ameen. Amma gaafa kana gaageeddiyoon seema tokkicha sagalee tokkicha dhageessa. Iddoon gaafa wanni jiru miidiyaan akkuma jiranitti wasaasasaree lafatti naman. Israa'eloonni 300 ta'anii irra yaa'anii sabooddee waaqayyo kan keenya waaqayyo. Haleluuyaa. Kan keenya waaqayyo. Ameen. Ameen. Mee nama jirtanii ameen. Ameen. Gargar bahinsa ta'a. Ameen. Ishee kana saditti meetu mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 irratti ilaa warra gaafa hundumaa waldaa dhaqaa dukkanni itti hafuugee waldaa dhaqaa waan hin taane hojjetan jal'ina hojjetanii kana booddee harraba koorraan tufa akka tuutti itti dhufa hedheetu nan salphisa hedheetu isa booddee warra wayyaa isaanii xureessin jiranii ijjin immoo nan deddeebi'an. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Bara lafuma jiru garaagarummaa ta'a. Ameen. Wayya mee lakkoofsa 3 dubbisaa 4 dubbisaa 3 4 keessumaa maal jedha warra uffata isaanii xuraa'e warra uffata isaanii miiccatanii jiran Saardees keessa isaan kanaa wajjin harka ol qabannee deddeebi'an. Ameen. Harka ol qabannee uffee kaata'u namatti tola sagalichi warra wayyaan isaanii xuraa'e isaanii jiran warra wayyaan isaanii xuraa'e warra wayyaa isaanii dhiiga walichaan miiccatan akkuma amananitti immoo fudhatanii jiran warra daggeen ta'an warra wangeela salphisan warra wangeelaaf yeroo hundumaa gatii kaffalan warra yoo dadhaban iyyuu mana Yesuus keessa Yesuusitti garaan jabaan warra ulfina Yesuus baatanii deeman. Haleluuyaa. Ameen. Nama jirtani haleluuyaa. Haleluuyaa. Haala mootuu wangeela kana lallabu gooti 5 6 kaamarraa jalqabee si dibeera. Ameen. Bijiraame hafuurri waaqayyoo nama geeddareedha. Hafuurri waaqayyoo nama geeddara. Haleluuyaa. Ameen. Ijoolleen shamarranis jabaadhaa. Siisiraa sabiyya jeeqeen koo qofoo fuudhee garaacha isaa kana keessa qofoo fuudhee keessa baaftee lafatti waqarte maalidha? Ati biyya rakkiftu kana booddee dubartoota keessa gootota baay'ee jira si yaadni bu'ame. Kan garaa fi jilbeenfa. Ameen. 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 Kan iddoo digdamatti yoo waaman iddoo digdamannanne kan garaa isaanii qotatan baay'ee jira. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Kan immoo yeroo silkiitti bilbilaan fudhattee 55 alatti kan gadi fiigdu daa'ima. Silkicha baranattuu sirkaa fuudha. Nama baay'ee. Iddoo 56 dawwalta taanaan hidhaa kunoo gidduu kana sirkaa guuru. Haleluuyaa. Ameen.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Dubartoonni tokko as jiru yeroo abbaan manaa hojii deemuuti erga inni gadi bahee silkii bilbiluutti ka'u dhiirratti sirkaas baranan guuru. Angee immoo guuruu duwwaa miti si irree maddate immoo. Mee nama jirtanii ameen. Hallelujah. Amen. 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 Ijoollee lama sadii achitti harkatti qabatanii nama kan biraatti abbaa manaa dhiisanii silkii dawwaluu yakka. Yakka moo yakka miti? Ergaa nama tokkooti kunis. Gooftaan ulfaata. Ameen. Amen. Manaa gabbaa'eera. Itti taalaan hin duuta. Waan hin argin qaba. Ameen. Amen. Yoo Waaqayyo gidduu kana si salphisu ta'e maa jetteedha? Yooti nama mana kee dhufu sanaa wajjin walitti si hidhu ta'e Waaqayyo. Amen. Mee lafa jirtanii ameen. Amen. Yooti herreeffatu ta'e. Jedhame. Barana gargar ba'iinsa taa'anii lallabaa jira. Amen. Mana isaanii eeggatanii fi hin eegganne gidduutti barana garaagarummaa ta'a. Amen. Maaltu ta'an jire? Garaagarummaa. Haa ta'u ni bira. Haleluuyaa. Ameen. Amen. Garaagarummaa ta'a bara. Amen. Maaltu ta'a? Garaagarummaa. Haleluuyaa. Amen. Qe'ee jallootaa barana hin salphata. Amen. Abiddaan hin taphatinaa sin. Amen. Kun abidda. Amen. Ameen. Amen. Abidda. Amen. Amma waldaa kana keessatti zayitii maalii sinii irraree kana sinitti hin butaana? Iddoo kanatti qophoonni maalii guurtee dhuftan sinii hiruuf gooftaan ulfa. Ganaa tokko tokko maqaa waamnee soofaa mana keessatti binnee arginu hin qabnu. Suma kana sinitti himna. Isa sin gararaatti hidhattanii rarraftan. Amen. Haleluuyaa! Amen. Waliin maqaa garuu hin naqamtu. Qaxalee mataa. Ameen. Amen. Salphattanii biddeen ija kadhannaa amantaan hin kadhatin haame. Gooftaan ulfa. Amen. Itu jirtu. Waaqayyo harka sii kennaa akka takkati hojjetu. Utuu matachiidha gaafa lattu warqee kee asii baasa. Amen. Utuma dhiibanii jettee masdeer. Dhiibanii asii ol ba'u. Gaafa yeroo ga'e harkis gadi qabee nama danda'u. Amma yeroo ga'utti. Gaafa yeroo ga'e. Abeet abeet. Balbala cufamaa. Malee jal'umatti hidhatte amma kudha lamaatti jirte Waaqayyo bara naa fiduu ni deeme naa Waaqayyo hojii waliin argitu. Gonkumaa mafta malee. Fagoo koorraa wal as kuftee achi kufaa as lixaa achi lixaa immoo Waaqayyo fagoo keerraa watu qaxalee fira. Warra qaxalee dhaabataniif raawwatama. Warra galagaggaltuuf fagoo raawwatu. Warri galagaggaltu isa kaan qofa fixe isa kaan lafatu cabee liqimse. Kanaaf qaxalee ta'a. Amen. Barana nafuma jiru gargar ba'iinsa ta'a. Amen. Yesus nyarra keessanii si tokko ol kaasaati amatiidha. Gargar ba'iinsi ta'a. Gargar ba'iinsi ta'a. Haleluuyaa. Amen. Lallaboota sobaaf lallaboota dhugaa gidduutti. Amen. Raajota sobduuf raajota dhugaa gidduutti. Amen. Faarfattoota fakkeessanii faarfattoota dhugaa gidduutti. Amen. Barana amantoota sirriif amantoota sirrii hin taane gidduutti. Amen. Lafuma jiru Waaqayyo garaagarummaa fida. Beela majirtanii ameen. Gargar ba'iinsi taa'edha. Gargar ba'iinsi ta'a. Bakka hingaa gargar ba'iinsi ta'a. Amen. Maaltu ta'a? Gargar ba'iinsa. Itti maamee nama simbira jiru. Adeessa jirta gargar ba'iinsi taa'edha. Adeessa jirta gargar ba'iinsi ta'a. Amen. Beela majirtanii ameen. Amen. Barana Waaqayyoo biyya kana keessaa jalloota inuma gara. Amen. Jaallatus jibbitus inuma gara. Amen. Warra hatan keessumaa harkaatu ganama sanatti maal oole sabi kun waldaa keessa taa'ee hatan jedhee waa ganama Ermiyaas boqonnaa torba eessa taa'ee haleluuyaa Amen. isa Waaqayyo gaariidha dhaama nutti lallabaa ettanii waldaan dhufina Waaqayyo jallinaan inuma morma. Amen. Ameen. Amen. Bakka makiinaa waliin dhooftee ati bitattuun hin morma waaqa. Amen. Wayyaa waliin dhooftee bitattuun hin morma waaqa. Amen. Ameen. Amen. Digirii foorjidii ati waliin dhooftee bitattuun hin morma waaqa. Amen. Haleluuyaa. Amen. Waaqayyo jallinaan hin morma. Amen. Har'atti akka jette maaloo
Sini deebi'ee kan kaleessa maana ergamaan lolaa batee nama mormaa irraan argitu nama mormaa irraa amma namoota baay'ee barana waaqayyoo hin mormame. Jalli hojjeta. Ameen. Waaqayyoo barana jallootaaf qajeelota gidduutti waa hojjeta. Yee meeshaa tokko irra keessan walitti buusaa galateeffadhaa.